Lolli guddaan waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti salaalee aanaalee hedduu keessatti godhamaa jiraachuu maddeen odeeffannoo OMN ibsan. Lola sanbata lamaanee darban aanaa Dagam Gandalee Mansadeen bakka addaa gabaa sanbataa jedhamutti tureen humnoonni mootummaa hedduun akka jabaa miidhaman jedhu maddeen waraanaa keenya. Lola ganama sa'aatii tokko hanga galgal sa'a 12 fi walakkaatti kallattii sadiin deemaa tureen waraanni mootummaa baay'inaan 70 ta'u yoo dhumu 56 ol madaa'uun humni ximmir Hayilee jedhamu aanota godinicharraa wal guuree dhufe faca'u jiraattotaa fi maddeen waraanaarraa odeessi arganne ni mirkaneessa. Lola kana keessatti qondaalonni sadii booji'amanii jiru. Muhammad Bashir, Li'uulantane, Ajajaa Dhibbaa Dassaalany Asaffaa kanneen jedhaman qondaaltota lola kanarratti waraana bilisummaa Oromootiin booji'amanidha. Waraanni bilisummaa Oromoo lola kanaan hidhannoo gosaa fi baay'inaan hedduu hiikkachuu isaa himee jira. Oduudhuma wal qabatuun godina Wallagga Lixaa aanaalee Begii fi Qondaalaatti lolli jabaan tibban waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti walitti fufinsaan geggeeffamaa turuun himamee jira. Lola geggeeffameen waraanni bilisummaa Oromoo aanaalee lameen keessaa humnoota mootummaa qulqulleessuu beeksisuun humna komaandoo aanaalee kanneen harka waraana bilisummaa Oromootii deebisee baasuuf kallattii asoosaatiin bobbaafames bakka Baambasii jedhamutti haleeluun miidhaa jabaa irraan gahuu ibsee jira. Onkoloolessaa 14 irraa eegalee lolli jabaan aanaalee Begii fi Qondaalaatti geggeeffamaa turuu kan gabaase miidiyaan waraanni bilisummaa Oromootti dhimma bahu raadiyoon Har'aata biyyoolessa Oromiyaa waraanni mootummaa dhibbootaan lakkaa'aman lola kanarratti ajjeefamuu fi madaa'uu hedduunis booji'amuu gabaasee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Dishqaa fi Bireenii dabalatee qawwee dhibbootaan lakkaa'aman akkasumas hidhannoo waraanaa biroo hedduu waraana mootummaa irraa hiikkachuus ibsee jira. Injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa irratti galmeessisuu ibsa kana ilaalchisuun deebiin gama mootummaatiin kenname hin jiru. Dhalattoonni naannoo OMN dhimmicharraa qulqulleeffachuuf yaale gama isaaniitiin lolli jabaan naannichatti geggeeffamaa jiraachuu quba qabaachuu ibsuun haalli quunnamtii rakkisaa waan ta'eef miidhaa qaqqabe adda baasanii beekuun ulfaataadha jedhu. Waraani kaaba Itoophiyaa deemuu jirjabaateetti fufu hordofe biyyootaaf jaarmiyaaleen idil addunyaa gugurdoon ibsa baasuu yaaddoon jechuu irratti argama. Loltoota ganni isaanii 55 gattachuuf gara Itoophiyaa bobbaasuun TPLF mootummaa Abiy Ahmad waliin dhuuka jiru waraanni Shaabiyaa magaalota naannoo Tigraay hedduu qawwee gugurdoon goobsa jiraachuu BBC'n gabaase. Uummanni waloo Asmaraa Finfinnee Kundir Ayyeloo Maariyaam Shiree qabachuuf itti mudda jiraachuun isa magaal Kibbaksun Maqalee yaaddo jabatawno gaareen tullamaan deebite teessoo bulchiis naannicha North Star ka'uunfat taanaan dhiibbaan sarbamees mirga namoomaatiif yakkee waraana dachaan raawwatamuu danda'a jedha hawaasi idil addunyaa duul Abiyyiif Isaayyaas Afewerqi kan balaaleffachuun xalayaa qoraa'ool waraan addunyaa irras guddichi jedhamu kan dhaabsisuuf hawaasi idil addunyaa keessumatti immoo manni marii nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomanii waan irra eeggamin tolchin ka jedhe gamtaan Awurooppaa Itoophiyaa Eertiraa qoqqobbii meeshaa waraana kaamuun gareen naga eegumsa United Nation gar Itoophiyaa bobba'u qabdi jechuu yaamichi dhiyeesse. Ergamtoota adda sadi ergoon yaali jaba godhurra argamta Ameerikaa yaaddomne waan dabartu waraan lubbu qulqulloota hedduu nyaachuu jir kana xummur godhu dadhabuun isii fafaaje. Biyyoottan addunyaa United Kingdom, United States of America fi Canada dabalate warri umni qabedduun ibsa baasuun aleella waloo Shaabiyaa Itoophiyaan naannoo Tigraay keessa godhuu jirtu kan balaaleffatan teessuma marii dhaabbata biyyoota gamtoomanii keessa qabdu fayyadamte shirna irratti qajeelti Itoophiyaa Ayerlaand dimachuun hariiroo waliin qabmaddaan kutu jechuusii torbaan dabree gabaa United States of America kuta bulchiisi Jersey Senator Katay Bob Mendez alayaa xummur torbaan dabree koomite walitti dhufeen hariiroo ala Ameerikaatti qor jedhanii loltoota Shaabiyaa talubbu balleessitooti jedheen akkasiin Tigraay gad lakkifte ba'u qabdi jabeessa keekajees bulchiinsi Baayiden Juunar qondaaltota waraan Itoophiyaa dhabuusaa waraan marslammeessoo kan jalqabsiis ka jedhu qondaalli DC kun warroota yak sarbamiinsi mirga namooma Itoophiyaa keessa dalaguu jiran kun atattamaan dhaabsifamuu qaban jechuun gaafa duguug sanyii kanurra raawwatamaa ture afaan qabachuun Abiy cina dhaabbate jir jedhame TPLF'n kahimatam dhaabbate Muusaa Faakii yookaan gamtaan Afrikaa
yeroo jalqabaatiif waraan kaab keessa deemuu jira kanaa yaadda jechuun isa Finfinneen gammachiin Yuunaayitid Arab Imireetitti ambasaaddar Itoophiyaa katay Suleeman Daddafoo ibsa dhaabbata gamtaa Afrikaa kan hordofe barreeffam fuul Tiwiitar dhuunfa sarara qoreen Afrikaa yuunenilleen dhiibba biyyoota laatiif saaxilamte jirti jechuun alayaa bana ka onkololees guyya tokko barreessuun garee lamaan jechuun PPF TPLF ergeen gamtaan Afrikaa kun hojii araara guddayyo addunyaan itti kennitan fiixaan baasuuf humnaaf dandeettii lanqab jechuun qeeqamu irratti argaa marii ergama adda gamtaa Afrikaa Chief Olusegun Obasanjo pirezidaantii Keeniyaa duraanii Uhuru Kenyaataaf ittaantu pirezidaantii Afrikaa kibba duraanii Boomzella Laamboofaatti hoggan jedhan tanaan beellamni gaafas qabamsuun eegi fashalaayes wanni jedham tokkolleen hin jiru dhaabbatichi rakkoo loojistikiin naqunnamee jedhe jaarrolee araara keessa tokko katay Uhuru Kenyaataa iftoominni jiraachuu dhabu homaa barreessitootaaf miidiyaalee warri lixa gamtichi abiyyiin butamuun ol jechuun koomaa yeroo jalqabaatiif waggoota lamaan booda waraan kaab Itoophiyaa keessa deemuu jiru yaadda jechuun dhaabbata Muusaa Faaqii Itoophiyaa farobadduu jee. Haleellaa sanbata lamaan darbiyaanaa kiiramuu keessatti finxaaliyyii naannoo Amaaraa irraa bobba'anii raawwatameen yoo xinnaate namooti nagaa 21 ajjeefamanii jedhu jiraattonni OMN dubbise. Haleellaa miilanaa kana dura caasaan mootummaa uummata gandoota aanichaa baay'eerraa haleellaa garee tanaatiin buqqaafamee magaalaa kiiramuu qubateen eegumsi isiniif godhamaa qe'ee keessanitti deebi'aa jedheenii qe'eetti deebi'uu yaadachiisu maddeen. Jimaata darbe garuu caasaan mootummaa ofuma isaa tuttuqaa eegalee jiru. Hidhattooti waraana bilisummaa Oromoo asiin darban jechuudhaan ganda guddinaa jireenyaa jedhamutti milishoota bobbaase. Milishoonni sunneen ofirra deebi'an. Sana booda bulchaan aanaa kiiramuu humna faannoo jedhamu kan bakka addaa Haaruu jedhamu qubatee jiru itti bobbaasu hima maddi kun. Uummata buqqee kana gara magaalaatti baqateennaanii gara ganda isaaniitti deebi'aa nuti eegumsa godhatanii warri caasaa mootummaa deebisanii turan uummata kana. Guyyaa sadii har'arraa guyyaa sadii dura kana jechuun naannoo gaafa jimaata galgalarraa kaasee dubbiin kun kan tuttuqqaansa jalqabee guyyaa sana akkamitti jalqabee humna hidhatee as keessa deemutu isaan kan isaan shanee jiranii waamanitu asiin darbe. Keessumaa ganda guddina jireenyaa kan jedhamu gara boo gaddeetti namni 15 amma dhumee boolla tokkotti waamame kanarraa humni amma magaalaa eegumsa darbeera asiin shaniin jiraniiti. Uummata kana immoo dhabaatiin wanti kun ilaalchisaa sirrii miti haalli isaa sirrii miti jedhanii milishaa gaafa jimaataatti erganiidhaan milishaa gootee deebite. Milishaan deebiteennaan humna warra finxaaliyyii kana immoo haaroo bakka kaambii isaaniiti haaroo yeroo deddeebiidhaan himamaa ture haaroorraa kaasanii kallattii afuriin uummata keenyatti gadi naqan. Eenyutu maqaa bulchaa aanaa kiiramuu Fiqaaduu Hundee Gugee nama jedhamutu waan kana dalaga. Ofiisaa immoo karaa cikaarra karaan gara Naqamtee karaan geessu baay'ee aksesiibili miti amma karaan isaas cikeeraa waan hundumtuu manni rakkoo keessa jira kallattii uumaan gara Aamalee Naqamteerraa kaasanii gara Giddaa Ayyaanaa kiiramuu maal geessanitti jechuudha. Ofiisaa konkolaataa biiroodhaan Naqamtee galeeti jarammoo achi taa'ee jira jechuudha. Humni finxaaliyyii faannoo kallattii afuriin gandoota aanichaa sadi jechuunis guddina jireenyaa burqaa soorumaa fi caffee soorumaatti bobbaafame yoo xinnaate namoota nagaa 21 fixuu dubbata namni kun. Ammallee reeffi namoota bakkeewwan garaa garaatii walitti qabamaa jiraachuu kaa'ime maddi keenya dhumaatiin ture kanaa ol ta'uu akka danda'u eeree jira. Nama 21 kan awwaalame hanga ammaatti reeffa argame namoonni bakka buuteen isaanii hin argamne kan na'anii laga keessa godhanii reeffa kan ta'anitti dubbii arganii kan isaan baqatanii iddoo isaan bu'an yookaan ejjemoonni hin beekamu kan argaman gammaatti nama 21. Ganda caffee soorumaatti nama 6 bakka tokkotti boolla tokkotti gamtaadhaan awwaalameen ganda guddina jireenyaa naannoo boodaa jedhamu immoo namoonni bareedaman 15 boolla tokkotti awwaalaman. Waliigalatti nama 21 wareegaman. Wareegamni guddaan ganda guddina jireenyaa booda bakka jedhamutti Itaanimo caffee soorumaa kan kiiramurraa kiiloomeetirii 2 hin fagaanne durbarsa kutaa bakka jedhamutti namoonni jawaabbaanii ganda burqaa soorumaattis namoonni madaa'anii baay'een isaanii madaa'anii hospitaala giddaadha namoonni fayyaalamaa jiran. Haleellaa tibbanaa kanaan namoonni madaa'anii hospitaala giddaa qofa keessatti wallaanamaa jiran 43 ga'uu odeeffannee jirra. Miidhaa madaa ulfaataa madaa sasalphaa maal kan jedhamu immoo hospitaala giddaa qofa kan ga'e hospitaala giddaatti qofa ragaa doktoroota irraa hakimoota achi jiran irraa ragaa arganne
nama 43tu madoo ta'e. Kaan albeedhaan kaan rasaasaa. Ganda guddinaa jireenyaa keessatti kan argamtu magaalaan Booqaa ibiddaan yoo barbadooftu mannii fi qabeenyi uummataa guutummaatti manca'ee jira. Beeladi uummataa kumaan lakkaa'amu saamamee gara magaalaa Haaroo bakka buufataa fi kaampii finxaaleeyyii faannootti oofamee jira jedhu maddi kun. Gandoota aanaa kiramuu garaagaraa irraa sababa haleellaa hidhattoota kanneeniitiin uummanni buqqa'ee 56,000 akka ta'u bulchaan aanaa kiramuu armaan dura OBN itti himanii turan. Jiraattonni garuu namni buqqaafame 72,000 gahaa jedhu. Uummanni sababa kanaan buqqaafame beelaa fi rakkoo gaagaama namoomaa garaagaraatiif saaxilamee jira.